Manni barnoota aadaa ammayyaa fi teekinooloojii keessumaa kan amantaa yeroo har'aa keessatti argamu. Ni fagaatamu inni nyaataa dhayyoo guddina hin ilaallu. Inni jawwaan muka sanarra jiru. Appilikeeshina tokko maqaan isaa zoom jedhama. Zoom tishaat yookaan akkasiin beekamu. Inni kun yuutuubarri afaan oromoo keessaa nama sadi hin caalle warri seetingii isaa tokko tokkotti barsiisee xumuree akka namaa galu isteebiidhaan taasisa. Kanaafuu sammaahuu battala jijjiiratee xiqqisoo waan jiruuf isteebiidhaan seetingii isaa hamma xumuraatti akka baratan godheen isin garsiisa. Hordoftoota hundi keessanuu na hordofaa viidiyoo kan nuti daawwatan gara xumuraatti immoo yuutuub kana sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Akka itti banamu erga xumuree booda seetingii isaa kutaa lammaffaa qopheessee isin amma gara barumsaatti zoomni argitan jedhee yaada. Zoomirra hedduun ammantaan meeshaa dhoohinne waliin ilaallu. Hogguu bakka kana isinii fide yeroo wantanii bakka kana isinii fide bakka isin itti banuu qabdan asii jechuudha. Sign up-dhaa jira. Kana lamaan keessaa immoo taan isin irratti dhahuu qabdan waan imeelii lafaan qabneef jecha sign up tayyatu tana irratti dhoohin ilaallume. Sign up irratti rukunna. Sign up irratti eega rukunne bakki dogoggora yeroo hedduutti fidu bakka kana. Bakka kanatti inni dogoggora fida. Dogoggorri isaa maali? Yeroo silaa bara guunnu yeroo silaa bara guunnu bara kana dogoggoraan guutamurraa kan ka'e. Barri kuni bara 90 ol keessumaahuu bara 1985 bara 1996 achi ol yoo ta'e wayyaa achi gaditti emelummaan kamiyyuu waa hundinuu emelii waa gariidhaa baay'inaan jechuu waan gadii kanatti hin banamneef. Amma bakka kana mee seenni waliin ilaalla. Ni banamu moo hin banamu kan jiru jechuudha. Anamma khayyaana bara 1998 fi 7 hajuu guyyaa 14 mee arra asmarratti guyyaa 12 hajuu. Kanaas immoo Noovembarii irraa gara Oktoobariitti deebisaa jechuudha. Mee akka kana goona. Akka kana eega goone booda siit tayyattu tayyalaa xiqqoo sana siitii irratti dhoowna. Siitii irratti dhoowne maal akka isin baatu laalla jechuudha. Siitii hogguu itti guuttattanii booda hogguu taariikha guyyaa kana itti guuttattanii argitan jeetii yaada. Siit tayyattu tana ni dhoowna. Asitti maal nu gaafata kan jiru gara gubbaatti emeliidha. Emeliin inni nu gaafatu emelii qafoo keessaa qabna. Kun ammoo username fi last name kana haaromuu itti galchine jechuudha. Ammoo emelii kan duraan qafoo keessaa nuti qabnu ta'uudha qaba. Qafoo keessaa itti fidanna gaa'e. Yoo isin ammoo koppii godhattanii yoo fiduraan lafa keessanii fiddan illee bireeda. Emelii maqaan irratti yoo hin dide emelii biraallee itti jijjiiruu ni dandeessan. Qafoo keessaa guuttee jijjiirtan itti guuttanii sign up tayyattu tanarratti sign up jechuun kun hogguu isiniif akka kanatti isiniif dhufe jechuudha. Hogguu kanatti isiniif dhufe irratti dhahuu ni dandeessan jechuudha. Sign upin hogguu kanatti isiniif dhufe irratti dhawitan. Irratti dhawne waliin ilaallu. Amma emeliin keenya gara emelii amma emeliin keenya qophaa'ee jira. Qophaa'ee waan jiruuf eessatti barbaaddanna? Emelii keessa deemna. Emelii keessa deemna jechuudha. As keessa deemna. Emelii keessa deemnee emelii irratti dhoowna. Irratti dhoowne ammeessan nu fidee jira. Asitti emeliin keenya nu qophaa'ee jira jechuudha. Ne argitan jeetii yaada.
Imeeliin asitti nuuf qophaa'ee jira. Zoom asirratti fidanii gartanii zoom kanarratti amma asirratti dhoofne as gaa bakki bannuun ni dhoofna haa jennu. Liinkii irra dhoofne liinkiidhaan Chrome akka seenne tolfannu goona. Liinkii asumarratti dhoofne asirratti dhoofne asirra dhoofne dabarra. Kunoo nu fidee bakka kana wanti nuti bakki nuti qopheeffachuu sirriitti eeggannee qopheeffachuu qabnu jarreen kanaa jechuudha. Jarreen kana sirriitti bakka kana itti qopheessinee sirreeffachuu qabna. Maqaa yoo feetanii jijjiirachuu asitti illee fi dandeessa. Yoo feetanii dhiyeeftan kun fedha keessanii asirratti dhiibnee gara jalaa kanatti paaspoortii. Paaspoortii tanuma sila asitti guunne gara jalaattis gabbuune guunnaa jechuudha. Gara jalaa gunjuu tanuma achi guunne asitti illee guunna. Asirratti dura qubee guddaa goona. Achi booda lakkoofsa yookaan immoo qubee itti aansina. Akkasitti wal keessa qubee gurguddaadhaa fi lakkoofsa yookaan qubee xixiqqaa achi booda wal keessa goona. Wal keessa goone malee asitti imeeliin nuuf hin fudhatu waan ta'eef jalaattis gabbuune nayina. Amma bakka kanatti gabbuune jara kana raayitii itti goona. Isinis itti godhattan. Erga akkatti itti goone raayitii tana itti guunne booda san dhohitanii diskitooppii waniif gootan irraa wayya. Amma diskitooppii itti goonu akka kompiitaraatti deebisu jechuudha. Sarara sadeen gara gubbaa kana bakka siitiitti xiqqishoo tana sarara sadeen kanarra dhoofne isa kana kompiitaratti deebina. Bakka kana ni argitan jeetii yaada. Diskitooppii jettu tana bakka tana raayitii guunne akka bifa kompiitaraatti moobaayiliin jawwaallee yookaan deebi'u goona. Amma deebifnee jirra jechuudha. Akkana godhuun akka seetiingoonni hundi bakka takkatti walitti qabamanii nu mul'ataniif nu gargaara. Kana hunda ni argitan jeetii yaada. Amma kana jarreen kana hunda itti guunna jechuudha. Maal itti guunna jechuuf kondilasii miti. Wanni itti guunnu itti guutamuu qaba. Itti guutamuu ni qaba. Garuu immoo seera inni jiru kanaan osoo hin taane wamaa feetan itti guutan jechuudha. Mantiqaa bakka jirru keessumaa mana barumsatti barattee maal miidiyaa dirressa kaayatee kan jiru kana anis amma walumaa fedhan itti guutaa garuu immoo waan ulee kanatti malumaan reefu itti naqasan ittiin naqaa jennu asitti amma istaartee adireessi tajaajiltu sana maalitti na'in isinis walumaa fedhan itti naqxan amma laala asirratti istaartee adireessi mee anis walumaan naam jira tokko itti naqa isinis yoo feetan maluma tana deebiftanii itti naquu dandeessan asirrattis gabbuune jechuun walumaan jiru kanaan itti guuta asitti imma gabbuuna anuma mee Saudi Arabiyaadhaan filadhaa yoo kana jalatti gabbuuna akka inni jee osoo hin taane walumaa biraa takka ilaallee itti naqin ammaasi seeppii asii kana raayit sana bakka takka irra kaa'annee xumurree ammaa isteeppii garaa kanaa kanatti deebina. Isteeppii karaa kanaa deebina. Amma kun isteetaan hin jiru na gaafata. Kunilleen koodii na gaafata. Akkuma ilaaleetumatti ni fudhatamu hin fudhatu kan jedhamu waliin ilaallaa jechuudha. Tanarratti gabbuunee haadhi goonee ilaalla jechuudha. Yoonii fi tokkoon isaa nutti diimatee nun dabarsine jechuudha. Anuma kiyyaa na dabarsee jira jechuudha. Godhan isin galchine xiqqishaaf butee akkana. Imeelii reefutti naqadheefi imeelii sanii fi kana na gaafata irra deebi'ee haaromsuu achuun qabdan gaa'e. Amma asitti imeelii itti naqnee verifaayi godhuu yaana jechuudha. Imeelii adireesii bakka sadiitti nu gaafate itti naqna isinis akkanumatti itti naqxanii amma kana I am not robootii kayyoo kana robootii as keessatti ammoo hogguu raayitii galchinee raayitii hogguu galchinee booda immoo invite tajaajiltu tajaajilaa kanarratti dhoofna. Achi booda imeeliin keenya invite nuu ta'e jechuudha. Bakka kana ammaa dubbiin bakka jirtu
Yoon bakka kanarratti invite hin godhin inni kun sirriitti nuuf hin banamne jechuu obboleettiyya. Mee ammoo oguu waan biraa nuuf fiduu filannoo nuuf fida. Filannoo sana immoo seeraan guunnee akka inni nu gaafatutti guunnee achi booda dabarraa jechuudha. Mee inni amma irratti raayitiin godha. Waan baaskileetiin jiru irratti raayitii guuti jechuusaati. Baaskileetiin eessa jira ni ilaalla. Kun ammoo namni kun baaskileetiin deema, kunis baaskileetiidhaan deema. Verifaayi irratti mi'a mul'atu inni haa laallu. Nuuf fudhatee jira jechuudha. Imiliin teenya verifaayi nuuf ta'ee jira jechuudha. Gabbuunee invite jettu sana asirratti haa dhooyinu. Oguu akkanatti bannee booda deebinee isa seennee haa laallu. Zoom kana zoom dhooynee laalla. Seefni goona amma akkanatti amma banamee jira jechuudha. Banamee jira obboleettiyya. Settingiin isaa itti fayyadamni isaa akkamii hogguu jennee amma viidiyoodhaan keessa jira amma isa kana. Viidiyoo hogguu kanatti dhaabee amma viidiyoodha kun. Viidiyoodha amma viidiyoo keessan jiraaf akkanaan godha. Amma duuba deebi'een viidiyoodha gadhooynee